Qeerroon magaalaa London irraa kaatee gara magaalaa Manchester City dhuftee hiriira nagahaa bahuudhaaf Abiy Ahmed falmachuudhaaf as biratti namni hedduun argamee jira. Nama takka irra deemnee interview godhaa jirra. Nu wajjin tura. Maqaa kee himachuudhaan jammariitii itti fufi. Ani Abdii San jedhama. Hiriira kana qeerroon biyya jirtu lubbuu jaraa kennanii ennaa falmatanii mootummaan Itoophiyaa mootummaan naftanyaa Abiy Ahmed kan torchar godhee kan ajjeese mootummaan seera Haile Sillaasee fi seera Minilik hordofu ummata keenya jumlaan ajjeesutu jira jechaadha. Nu yeroo asii dhufnee falmannu ammoo mootummaa biyya kanatti gargaarsa irraa dhaaba mootummaa san. Gargaarsa isin gootaniif qawwee bitee haadha abbaa keenya obboleeyyan keenya ummata keenya ka Oromoo ummata nagaa barbaadu ajjeesu jira jechaadha. Galatoom. How do you feel about this protest that are going on right here? I'm really proud of all Oromo people today, especially Qeerroo. We came together from central London to here, so I'm very happy, and we are strong and together every time, again and again, and we continue to struggle until we finish and get our freedom. Okay, maqaa kee himadhuutii bakka irraa dhuftee fi maaliif akkas dhuftee himadhu? Maqaan kee Saabir Jamaa kan dhufe London irraa. Wanti ni magaalaa Manchester City irraa dhufteef maali? Mootummaa Itoophiyaa isa falmii gochuudhaaf kan uummata biyya keenyaa fi qeerroo fi qarree irratti illee wanta inni raawwataa jiru isa falmachuudhaaf asitti argama. Abiy Oromoon qawwee beeka. Oromoon takka qawwee sodaatee hin beeku. Qawweedhaan nu sodaachisuu fi yuunifoormii uffatee Oromoo sodaachisuu hin danda'u. Oromoon miliyoona 60 qawwees ni beeka, nagayees ni beeka. Kanaafiyyuu isan sodaannu jennaan. Abiy Ahmed is wearing a fake American army uniform to scare Oromo people. So what message do you have for him? Yeah, what message do you have for Abiy Ahmed? Abiy needs to know that we are united. America, Canada, Australia, all of us, we're united. And we're all over the world, okay? And Abiy is going to come down by force. Maqaan kiyya Abdul Fattah. Eessarraa dhufte? London irraa dhufe. Hayyee wanti as dhufteef maali? Wannan dhufeef uummata keenya ka sagalee dhageessisuuf bakka tana dhufe. Akkasuma mootummaa abbaa irree Abiy Ahmed balaaleffachuuf gara na dhufe. Hayyee walgahiin hiriirri amma as biratti deemaa jiru kun akkam si fakkaata? Hiriirri amma as tana deemaa jiru kun sagalee uummata keenyaa ka biyya mootummaan ukkaamsan akka mootummaan biyya kanaa dhaga'ee qarqaarsa akka irraa dhaabuuf bakka tana dhufe. Hiriirri kun hiriira nagaa si fakkaata moo? Maal seeta? Hiriirri kun hiriira nagahaati. Hiriirri kun akkuma agartu kun amma bakka bulchiisa kantiibaa bira jirra. Sani balaaleffatu jirrecha dictator Abiy Ahmed. Thank you. We are out here to protest against Abiy Ahmed. There's a lot of people out here. We're asking some people a question. So can you say your name and where you come from and why you're here, please? I'm Adam. I'm from Newcastle, but I live in Manchester. I had no idea what was going on here until I saw the protest, and I thought I'd stay around and learn some stuff about what's going on in Ethiopia to the Oromo people. Yeah. So how do you feel about this protest right now? I'm pretty moved, man. It's pretty emotional, man. It's nice to learn about all the stuff that's going on, and I had no idea whatsoever until today. Do you think it's a peaceful or violent protest? It's very peaceful, very peaceful. Thank you, appreciate it. Qeerroon London irraa kaatee Manchester City dhuftee hiriira nagahaa bahuudhaaf dhuftee qeerroo takka gaafii gaafachaa jirra. Maqaan kiyya Jamaal jedhama. Ani kan dhufe Sheffield irraa. Ijoolleen Oromoo har'a Manchesteritti wal argine haala kanaan hiriira kana geggeessuu kennaan baay'ee nu dhagaamee jira. Bakka jirtanii dhaamsa qabu bakka jirtanii ummanni Oromoo ummanni addunyaarra jirtan marti keessanii walitti bahatii mootummaa naftanyaa kana ofirraa kaasuu qabna jedhee dhaamsa kiyya dabarfadha. Yes.
We out here from London City to Manchester City to protest against Abiy Ahmed. So there is a lot of people out here, blacks, whites, everybody, showing us solidarity. So we're gonna have to ask them some question how they feel about this protest. What's your name and how do you feel about this protest and where you come from? My name is Jai Emmanuel Van Arken, and not many men in the UK can even say my name correctly. You're one. It doesn't matter about hair color or height. It don't matter about skin color. None of that. White man, light skin, dark skin, Indian. None of this stuff yet. We are one world community. How do you feel about this protest right now? What's going on right here right now? I'm so proud of my people. They all came together. We're all united. We're fighting for what's right and for our families back home, for our future. We're fighting for their future back home. Abiy Ahmed is trying to scare Oromo people. What do we say to him? We tell Abiy Ahmed we're strong more than ever. We're all united now, Oromo all over the world, and we are one, and we're here to take Abiy down no matter what. Abiy has to go. Abiy must go. Abiy is a killer. Abiy is killing Oromo people, all Oromo children, innocent people. He's imprisoning all our media. He's shutting down internet in the country to make sure that the world won't see, his brutality. Yeah, Abiy, look at it. If Abiy was Oromo, he wouldn't kill Oromo people. He's Naftanya. That proves that he's Naftanya. He needs to come down. He needs to come down now. What do you say for Abiy Ahmed? Does he need to stay in the power or does he need to move? No, he needs to come down. If he's not helping his people, he needs to come down. There's no point. Why are you killing Oromos? You're claiming Oromo and you're killing our people. Why? You're Naftanya. That's why. Thank you, Manchester. Beautiful goals, right here in Manchester City. So, everybody who's watching this video, you're gonna have to respect and, check out these goals.